ajaja bakka dhaabbata kana UNHCR kana dubbisu jirani kanaaf saa kanatti uummanni keenya dhugaa aduu oo biyya kanaa ni beeytanii aduudhaan dararamaa jira namni hundi bakka hundaa kunoo akkuma argitan kana jechuudha. የምትሉ ብዙ ሰዎች አላችሁ ከስር ኢጅፕት ሀገር ነው ያው በዚህ ሀገር ዜጋ የኛ ተገሎ ነው እና ብዙዎችም ቆስለዋል ተደብድበዋል ይሄን ነገር ነው ዩኤን ፊት ለፊት ሄደን ድምጽ እየሆንን ያለ ነው በምትችሉት መንገድ ሁላችሁም ድምጽ እንድትሆኑ ሼር እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን Indem nu deman jero. Deman jero no bishan furachu. Indem acha tanya udah achkes. Jero achkes. Bishan furani deman udah. Namoonni hedduun aduu dadhabaniiti boqochuudhaaf aduu jala goranii hanga achi deebiin nu deebi'uuf jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu kan dandeessan du'aayii godha. Mucaa keenya kan wareegameefis kan du'eefis araarama kadhaafii rabbiin kadhaafii du'aayii godhaafi sa'a kanatti namni hanga ammaa jirtan waliin deebina. Hayyee bishaan du'inni deebina sabaayif. Bishaan du'inni deebina. Kuno Oromoon bakka hundaa jirti. Dachiin kun guutuun Oromoodha sa'a kanatti. Daqiiqaa muraasa booda walitti deebina hangasiif nuuf obsa deebii achi nu deebi'u laalleetiin deebii sanirratti waan nuun jedhan isin himna yookaan ammoo wanti keenya itti fufnaa jechuudha. Dhaadannoo keenya itti fufnaa sagalee keenya dhageessuu itti fufnaa eessis gara dandeessan nu gargaara namoonni dhageettii qabdanis akkasuma jechuudha. Miidiyaan waa hunda sirreessuu danda'a waan ta'eef bakka kanatti wanti UN kana keessas hedduun isaanii lammii biyya kanaa kan dalagantu jira. Nuti ammoo ummanni adiin ummanni wanta kana hoogganu sagalee keenya akka dhaga'u barbaanna. Har'as ammuma kanaas namatu dhahameetiin ijoollee keenyatu Oromoo dhahamee dhufe sa'a kanatti kunoo ambulaansii yaamanii eegaa jiran sa'a kanatti jechuudha. Bakka itti jiraannurraa jechuudha dhahamee kan dhufe. Kanaafuu hundi keessanuu akka dandeettaniin sagalee ta'a kana boodas waan keessa seene koreen keessa seente koree gurmooyitee keessa seente jira koree maanguddoota jara eenee waan jedhamanirraan achirraan furmaata yoo dhabne itti deebina jechuudha. Amma wanti nuti barbaannu furmaata biyya kana keessa kabajamuu qabna. Wanti nuti jala jirru dhaabbata UN'ti. Dhaabbanni UN immoo akka addunyaatti beekamaadha. Dhaabbanni UN'tis mootummaa biyya kanaatiif kaffaleeti jechuudha kan baqataa takka takkaan as keessa jiraachisaa jiru. Kanaaf nutis furmaata barbaanna namni kuma takka amma jirtan kunniin hundi keessanuu waan wanti jettan isinitti deebinaa walitti deebinaa waan nuun jedhan irraanii nagaan nu turaan gasiif. Maaltu beeka anaas ta'uu danda'a. Mobiin telefoona lafa kaa'ee kutee bal'oo bakka lola. Viidiyoo nu agarsiisee bareeda. Banyak terkait secara masuk seperti orang banyak terkait nama media udah rubah jadi bukan sensi. Murasan hoogganame sagaleen kanama kanneen hunduma akka al tokkoon bogochuudha malee hundumtu yoo harka baase hundumtu yoo waca kaase hiyyummaan sunuu jeequmsa biyya keenya kaasaaran jedhanii waan biraa akka ta'uu danda'ama. Ammas namni hafillee wareegamuuf deema waan ta'eef please. Rakkoo keessa jiran rakkoo guddaa keessa jiran. Wanti kun wanna guddaa barbaada attention guddaa barbaada wanti kun. Biyya bakka keessatti waan akka kanatti is very hard.
شيء قدام نجرا توان تيفي أكثر تلا قدام داني قاف سجدتون إن شاء الله أكثر نجات ترى عندك إيش أيوة نقول لنا مجلساتي وأنا نجيب بولي سكينة كدبري في ربينا جنة ترى أخوته أبابي كبار بيجي جيرو كونسلاتين إنه ماركتا yeah of course أمو سميمو بي جيبا كنا ولا لمو وداروبا سميمو بي أيوة وارك نغامو أبلغي يا ماجد النجام وجهك سجلا فمي وتقول ده ماجد وداروبا لما ميديا تورسين سامي غازليسا وداروبا غازليسا أنتلا قاعدة ساوي دارو بازيلا أيوة كنا ودا كيا كوت كنا لا أوكي baga nagaa noo eedan hundi keessanuu akkam jirtanii dhugaa waan nama rifachiisuu gadda baay'ee onnee namaa cabsuu rafti haaraaramu obboleeyyan ta'e na taaftanillee jabaadhaa rabbisin haa jajjabeessu waan kana amma akkasumaan namni iyya qofa osoo hin taane waan tarsiimoo qabuun deemamuu qabaa haga galgalaa laalaa ture warri kaayiroo horeellee filatanii nama shan kadhaqeetiniin himu nama diidama akka waliigalatti seerallee kabachiisu koominiitii irratti waan kana akka godhan laayiviillee filaa turanii warri kaayiroo jirtan hundi keessanuyyuu dura waan warri kun isiniin jedhu sirriitti dhagayaa lammaffaa warri hafee alaawaan dandeenye kaampeenii osoo goone gaariidha kaampeenii kanaaf ammoo kophaadha osoo hin taane templateii osoo qopheessine gaarii namni feesbuukii kiyya qabu viidiyoo naa ergu yoo jiraate viidiyoo yookaan ammoo waan achitti ta'e keessattuu waan mucaasanii waan ta'e yaada gabaabaasaa footoo gabaabaasaa yookaan waan isa ibsu yoo ergitan isarraa templateii gabaabduu takka qopheessinee keessattuu miidiyaaleedhaa fi UNHCR hashtag yoo irratti goone namni asirra jiru kun namni kumni shan namni kumni jaha namni kumkudhan dhaqee riitiyuutii osoo godhe sagalee guddaadha boombiidha kun waan guddaadha. Odaa keenya kunoo viidiyoo jette argenge viidiyoo yeroo inni waraaname du'ee baajaaji keessa kaa'ame olii gadi fudhamu waraabame ni jira suuraan ni jira dhagaa hundi kan warra waraabame hundaa ni jira. Thank you. Facebookii kiyya irratti naa ergi Facebookii kee qabu lakkoofsa WhatsAppii kee naa ergite naan keessaan adii ol gaafanne. Keessa lakkoofsa WhatsAppii kiyya si ergaa achirra naa ergi ani halkanuma kana osoo rafin templateii qopheessee tiwutarii irra kaayaa tiwutarii san immoo deemee WhatsAppii irra si ergaa isa namni retweet godhuu qofa wanni barbaachisu hadda retweet godhamuuni miidiyaalee keessaa BBC fi Al Jazeera yoo osoo reach out goone ittaansinee UN yoo reach out goone ittaansinee mootummaa Gibxii mataasaa wantoota kanneen irratti yoo goone tiwutarii tokkocha irratti namni asirra yaa'u kummarri yoo dhaqeetiniin retweet godhe waan guddaadha jijjiira. Akkasuma ammoo tiwutarii san feesbuukii irratti illee bakka hundatti bittinneessuu dandeenya bittinneessinee isa akka sirriitti osoo goone waan guddaadha. Inni gama biraa akkuma jedhame miidiyaalee haga danda'ameen BBC'n kanumti afaan Oromoo hin jira mucaan kennumti kan Ingiliffaan barreessu hin jira Nairobi ijoollee jirtu anammuma hin bilbilaa fi
ingiliffaan illee story barreessuu danda'a jechaadha. Kanaafuu story jarumatu barreessuu danda'anii ijoolleen tiimii afaan Oromoo ijoolleen Oromoo tiimii ingiliffa keessaa hin qabna Naayiroobii irraa waan ta'eef isaan akka gaariitti waan kana qopheessuu danda'anii. Kanaaf silkii kee keessaan naa barreessi Mubee. Lakkoofsa WhatsAppii yeroo nama xumuree kee siifan ergaa rakkoon qabu baay'ee. Yaa naa ergii yookaan immoo qoyaansii ergaa yoo ati biizii taatellee. Naa ergaa ammoo na ergaa dhala akka irraa bahiinsi ergaan. Odaa kiyya irra caala Jeneevaa adaraa si caalan bennu. Jeneevaa rabbii jedhaati Jeneevaa. Miidiyaan dura fuudhuu qaba. Miidiyaan gita lafaa fuudhe Jeneevaa maqaa isaa eeguuf jecha attention isinii qabu. Miidiyaan gurguddaan kun gita lafaa fuudhee akkanatti tiriitti godhame uummanni kana biyya kana gita jame Jeneevaan mataa isaa eeguuf jecha isin dubbisuuf isin jala fi ga'u. Most of them wanti deemu kuni sirriitti waan kana tiksanii barreessanii addunyaarra gaafa bitaasan social media irra mainstream media irra wanni kun yoo ibsame wanni jedha ammallee viidiyoo sannaa ergi ani warra dochi ndageettanii mi dhagaan jira viidiyoo sayyoonaa ergite bilbila kee wajjin akkasi qunnaman warra VOA warra Dochevele warra BBC sadeen kanaaf ani galgaluma kana ergaa. Dochevele BBC fi VOA sadan kana galgaluma kana siergee bilbila siergeera dafiti viidiyoo sanii fi maqaa mucaa. Amma kana tuhumani manni cufi qottuban jiraala irratti deebi'e maal waan ta'eef viidiyoo qulqulluu waraabee ila na dhagaye waan na ergitu. Viidicha maqaa mucaa suuraa mucaa barbaadi yoo Facebook qabaate moo Facebook masaa linkii na ergi WhatsApp irratti suuraa keessa haalatanii story isaa haalaalanii haa ta'u Ayyee wal quba qabaate. Wanta kana toma qabaleen jaako gara Facebook idiin viidiyoo live wala budee mara uummanni nu amaa jiraatu soreedha waan ta'eef waan ta'eef bachuuf kalaas bakka uummanni nu amaa waan ta'eef gara toma barbaada walitti deebinaa. Mube tasgabbaa'ee dhaga'i. Yeroo isaan asumatti hafa. Isaan zeenuu sinirraa caqasee natti himu na bira jira waan ta'eef ani immoo nan deema uummata bira. Hayyee feesbuukii irra waraabaa malee tiktaakii irratti waraabinaa feesbuukii irra waraabaa tiktaakiin asuma faca'ee hafa. Feesbuukii irratti garuu namoota gama biraallee tamsa'ee vaayiraalii ta'eetiniin viidiyoon wal gahuu danda'a. Waan deemuu feesbuukii irratti waraabaa galatoomna. Mul'isu dandeessa kaameeraan isaan cufama jiran. Ayyee maal jettan? Akkaataa uummanni boota sanitti argamu tasgabbii irra jiramoo tattaa'u jiramoo dhaabbachuu jiramoo maalirra akka jiran nu mul'isuu dandeessa kaameraa viidiyoon jechuudha. Ammaa fi gama sanarra jiru. Haala kana keessa jiru amma ibsa kenname jaarsoliidhaa fi warra koree keessaa ibsa kenname waan ta'eef ibsa sana waliin dhaggeeffachuudhaaf hawaasni bakka tokkotti walitti qabamee taa'utu jira. Koreen hundaa'etu jira. Koreen warra UN wajjin waliin dubbatu keessoo seenanii waan isaan waliin dubbatan dhaga'uudhaaf tatta'aa jira amma uummanni. Tasgabbiidhaani boota sanii dhiyaadhutiin dubbatanii akkasuma mi'ootu godhannee nulleen waan isaanii irra jiran. Sila sagalee dhageessisaa turre erga sagalee dhageessisne kaane immoo laayifii jiraachuu kan kee sirratti hin beekii akkasumatti amma sagalee dhaggeeffata.
Maka bigudi boleh kayaknya boleh tidak berkalah. Kalau cakap saja, boleh nanu pak imarian agak.